hordoftoonni chaanaala kiyyaa nagaa keessanii isiniin jedha. Iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii nagaa keessanii isiniin jedha. Namoonni chaanaala kiyyaa haaraa taatan sabiskiraabii gochuun irraa fatina isiniin jedha. Hordoftoota kee har'a dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gaddee jira. Maaliif hin gadde seetanii viidiyoo wayii argee tanan baay'ee haamilee koo cabse jechuudha. Maaliif keessattuu haala jireenya ammaa kana keessatti maatiin keenya maal keessa jira jennee toonii waan isaan irra jiran hin beeknu. Kanaaf jechuudha keessattuu shawaa kaabaa keessattuu miidiyaan hin jiru, neetworkiin hin hojjetu, daataan baay'een hojjetu, baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maatiin keenya baay'ee dararamaa jira. Kanaaf jechuudha obboleessa keenya tokko jechuudha viidiyoo ijoolleen na arganii argee baay'ee tokkoon ofitti gaddee baay'ee tokkoon boo'ee jechuudha. Otoo ofii kiyyaan danda'u ta'e obboleessa keenya san anaatu gargaara tureyyuu. Maaliif ani obbira darbeetuyyuu obbira darbee nama gargaaruu hin danda'u waan ta'eef kanaaf gara keessaniitti fide jechuudha. Kanaaf viidiyoo namticha keenya obboleessa keenya kana walumaan dhaggeeffannee tooni warri hin gargaaraa jettan akkaawuntii isaatii fi lakkoofsa isaas jala isinii keenya. Immoo warroonni immoo sabiskiraabiin keessan gurguddaa ta'e sheer walii godhaa tooni obboleessi keenya gana gargaaraa. Maaliif asiniin jedha seetanii obboleessi keenya kun dandeettii addaa qaba. Walaloo dubbisuu qaba, dandeettii walaloo dubbisuu qaba, dandeettii adda addaa qaba jechuudha. Ijji isaa lachuu hin argu. Maal jedha Oromoo yoo mammaaku ija jaamurra gurra duuduu wayyaa jedha. Ani maal akka ta'e hiika isaallee beeku jedhanii dhagahe. Yaani gurrisu yoo duude waree malee humaan dhagahu ija sanii waa baay'ee hubattaa jechuudha. Mukaan ija dhabdee dhiisii ogguma midhaan nyaattuyyuu waa waliin nyaattuyyuu ija san yoo qabaatte argitaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen namti obboleessa keenya kanaaf naatan viidiyoo isaa sinana dhaggeeffachiisa. Daqiiqaa muraasa, daqiiqaa lama akkas daqiiqaa tokko jechuudha. Dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen hin gargaarraa obboleessa keenya kuni gara artistiitti dhufuu qabaa jettan rabbiin keenya ija isaa jaamse uume isin immoo ija isaa ta'uu fi qabdanii jechuudha. Kanaaf hundi keenya hamma dandeetti keenya yaa gargaaru. Obboleessi keenya kun immoo kan jiraatu godina Shawaa Kaabaa Salaalee keessa jiraata jechuudha. Kanaaf ani karaa TikTokii kootiifis maxxanseen ture, ijoollee baay'eetti na gaafachaa ture. Kanaaf yuutuubii irra miidiyaa ijoolleen sabiskiraabii guddaa qaban yoo argan jedhee tananii. Kanaaf warri gargaaruu barbaadan gara keessatiin lakkoofsa isaa asirratti teechisnaa gargaara. Isaas lakkoofsa isaatis gaafannee toonii isinii maxxansinaa, isaas wal qunnamuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen hin gargaarraa obboleessa keenyaa jettan lakkoofsa isaa isiniif kenninaa. Akkaawuntii isaa irrattis waan dandeessan galchuu fi dandeessanii jechuudha. Kanaaf bilis obboleessi keenya kun ija dhabe malee dandeettii addaa qabaa jechuudha. Dandeettii qabaate yoo namni biraa ayizoo jedhuun jiraate malee dandeettii isaa sanuma gochuu hin danda'u jechuudha. Maaliif ijaan qabu ejjattuu deemeyyuu socho'uu hin danda'u. Kanaaf jechuudha nutis nama halagaayyuu gargaaraa turre, turuu keenya yoo gargaarre hoomaa rakkoon qabu. Waaqayyoon itti nu dabala, bakka baasne waaqayyoon itti nu dabala malee irraa nu hir'isu. Kanaaf ijoolleen hin gargaarraa jettan viidiyoo isaa kana dhaggeeffannee toonii walitti deebinaa jechuudha. Kanaaf please ani haasofnu na jalaa bade dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gaddee. Maaliif bakka iddoo san iddoo neetworkiin hin jirre, iddoo miidiyaan hin naqqabne jechuudha. Ani maal akka ta'e hin beeku. Salaalee keessa intarneetni baay'een jiru, miidiyaan baay'een qaqqabu jechuudha. Bakka hundaa ijoolleen deemanii nan argaani. Garuu ijoolleen bakki kun Salaalee Shawaa Kaabaatti jedhanii toonii waraabanii viidiyoo gadhiisan argee hin beeku. Sulultaan darbuu jechuudha viidiyoo isaa waraabanis hin beeku maal akka ta'e. Kanaaf maatiin keenya dararaa maalirra akka jira, intarneetnis hin hojjetu, daataan hin jiru. Kanaaf jechuudha keessattuu ijoollee Salaalee ofiin jettee maqaa Shawaa baatte toonii
asirratti of gaggalabaxaayyuu ooltanii viidiyoo tana sheer walii godhaatanii obboleessa keenya kana bira dhaabbadha. Waan gaarii fi waan yaraarruu irratti sirbaat ooltanii jechuudha. Kanaaf dhiiga keessan yoo gargaartan rabbiin keessan biraa hin argattanii. Obboleessi keenya kun immoo jedhame malee qaamni isaa guutuudha. Bakka Waaqayyoon ija isaa jaamsee dhuume sun immoo ija ta'uu qabdanii jechuudha. Kanaaf osoo kadhaa dhuftee osoo hin jenne wayin obboleessa kee dhukkubsattee wayin obboleettiin tee dhukkubsattee tooni osoo isin hin kadhanne obboleessa keenya jechuudha. Tiruudha dhiiga keenya waliin dhalanne. Dirqama garaa haadha tokko keessaa bahuu hin qabu. Dirqama abbaan keenya tokko ta'uu hin qabu. Dhugaa Rabbi. Kanaaf nama ta'uun wal gargaaruun bareeda. Kanaaf obboleessa keenya kana yaa gargaarru. Dandeettii addaa qaba. Gara artistiitti yaa finnu. Dandeettii isaa kana yaa ifatti yaa baasnuufi isiniin jedha obbolaayan kiyya. Kanaaf warri hin gargaarraa jettanii warri immoo lakkee hin gargaarru jettanis laayikii fi sabskiraabii sheerii godhaatanii bira darbaa jechuudha. Kanaaf warri obboleessa qabu immoo obboleessa ofiitti hin cakkanu. Warri abbaa qabu abbaa ofiitti hin cakkanu. Hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Alagaayyuu gargaaraa turre loomiin 50 nama tokkoof bahaadha nama 5f geexiraadha Oromoo yoo mammaaku. Faraanka 5 jechuudha. Saantimni abbaa 5 sumuuniin jechuudha. Sumuuniin isaaf faayidaadha. Sumuuniin isaaf faayidaadha jechuudha. Nuti waggaa xiqqoo yoo sumuunii arganne hagam akka gammannu hin beeknu. Kanaaf sumuunii yoo argate sumuuniin isaaf faayidaa qabdi jechuudha. Kanaaf obbolaayan kiyya viidiyoo isaa kana dhumarra sin agarsiisa. Walii yaa dhaggeeffannu jechuudha. Ani viidiyoon akka gara koo keessa kootu kan jiru. Kanaaf viidiyoo isaa kana sin agarsiisa. Warroonni chaanaalee gurguddaa qabdan sabskiraabii nu godhaa, sheer nu godhaa tooni obboleessa keenya kana gargaarsisaa siniin jedha. Namni Rabbi keessa sodaattan otoo amantii kutaa waliin qoodin obboleessa keenya kana gargaara. Beekamtii isaa kana addunyaatti baasaa fi Rabbiin ija isaa jaamsee uume galata Rabbii fayyaaf qaama guutuu qaba. Ija dhabe malee sin immoo ija ta'uu qabdanii jechuudha. Kanaaf please obboleessa keenya kana gargaaru. Viidiyoo isaa kana sinan dhaggeeffachiisa. Warroonni sabskiraabiin keessanis ola siqaa ta'e sheer nu godhaatanii obboleessa keenya kana yoo dandeessistan gargaarsisaa. Yoo hin dandeenye immoo laayikii godhaatanii bira darbaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo isaa daqiiqaa 2 wayin daqiiqaa 1 walaloo inni haaceedhaaf barreesse irreessaaf jechuudha sinan dhaggeeffachiisa. Nagaan tura. Baga siniin ga'e baga waliin geessan jechaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya walaloo waa'ee bara kanaa irreecha bara kanaa irratti xiyyeeffatu qabatee siniin dhiyaatira. Hamma xumuraa walaloo kiyyaatti akka na wajjin turtan kabajaan isin affeera. Jirtuun abbaa qabaa anarraan bareedu sagalee isaa dhageenyan kan sabni gammadu. Anaa dhufu lammii koo jirra kaa jirtanii ayyaana bara kanaa baguma geessanii. Irreecha irreeffannee uumatu deebisee dhugaan dharra moo'ee gadaatu milkeessee. Irreecha irreeffachuu Waaqayyoof araara aadaa keenya ibsaa akka urgiisan irraa. Uummanni Oromoo malkaatti ba'anii caacuu fi kallachaan kan dura deemanii irreecha buusanii Waaqayyoon kadhatu duudhaan saba keenya daranaa guddatu. Ibsituu eenyummaa mallattoon keenya odaa bulmaan Oromootaa seera sirna gadaa kan itti waaqeffannu markaaf tulluun fala yuuniskoon nun beeka kan dhiyoo falaala. Harmee Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ta'uu qophaa'ee gammada. Hundee demokiraasii madda walqixxummaa hayyuudhaan guutamte qabdu doofummaa. Biyya isaa guddisuuf goonni yoon baqatu. Tabba bu'ee bahee saba isaa falmate. Irree jabeeffatee dachiirra marmaaree gurmuu arbaa ta'ee dallaasaa ijaare. Maalan ta'a miti dhugaadhaafan fiiga nutoo wal ijaarru inni kaan nu diiga gammachuun qabaseetu keessa kotta dhiiga.